السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا كبجمتوتا كينا هندي كيسانو أكا مننا قبداني جرجرتو سنجيشا أكسما وري أمانتي برالي أشمار كفوني سنجيشا باقا جراتاني أدامو ديبني تنجرش راماليف ديبتي روزا يچون كيساني اللهين أولمو وادا ويوتوبي درارتو رفتن فيتي نجرا نغارب بدبچو بغرو قوا ويتيتي دالي أرسل هنافي اللي نغارب بدبچو نما جرتي هنافا نما جرتي يچولا ميامو سوسين تاتيو كاميري باي تكا آريه هنافي اللي بيتني sanuma waan garaa keessaa qaban baafachuun bareeduma akkasuma ammallee hinaafaan alatti illee maal inni yoo dhugaa isinitti hime jechuudha mee dhugumaan akkam naan jaa maal inni naan jiru ilaaluuf jechuudha isinii galee kun akkuma argitanitti wanni daraartuudha suuqii banuuf deema jechuudha inni Mustafaan jechuudha. Dhugaadha aadiidha nama tokko nama wal jaallatu tokko qarqara addaan bahi maa wal dubbistanii maa walii waa gootanii hin danda'amu. Koo agaruu kana dhibe jaarsaaf jaartii yoo addaan baate wal deebitee walii waa godhuun ni jirti garuu mallaqa isiiti illee na fakkaate mallaqa illee biraa qabdi qabeenya walii qabanii addaan qoodaman na fakkaate. Dhugaa rabbi ani raagoo illee hin jedhuun aslan jaarsa qaaliif yaan deemu osoo hin taane jaarsa ofiin of danda'ee ofittiin amanee ittiin deemuun barbaada malee an jaarsa akkanumaan qaalii dubartiitiin deemu illee himiti amma kanarraa taa'e kaa'e ciisii kaa'e lakki daraartumaa anaaf daraartuun gadhiifte maa dubbistaa noo. haa dubbisus waa fillee haa godhuu fi hoota isaatiin illee haa godhuuf taate yookiin ammoo tuyyuu ta'islaafuu birriin ta'isiiti waa ittuma daddabalee malee birriin ta'isiiti jechuudha. Uuma isiitiin godhuuf jira. Kanaafuu ana ammoo akkamitti isii akkana goota anaa hoo hin gootu anaa hoo sargii ni goona sargii nuti sargii baay'een feenoo barbaanne guyyaa sargii keenya sadaqaa goona qallee jechuudha miskiina kararraa nyaachisna. Harka san nama hedduu miskiina yoo gammachiisaniitiin irra wayyaadha. Suuraa sargiin ni jira miziin kama zargin ila yuzin bilottani yuti xiqqama kana yuun godhatan kuma dhibba lama sadii gadi hin godhatanii kanaafuu iyyuu sargii guddaa sanirra wama sargii qalal jedhe wayii godhanne taana ammoo qallee miskiina nyaachifne miskiina irraa gaafa du'aayii fudhannee maal janna inshallah ta'e rabbiitiin maaliif isin jaabeetani nuti guyyaa sana caaffarree waan barbaanne taanaa birrii baasuu dandeenya rabbiin asirratti gatii yookiin waan bareeda nutti fakkaachuu danda'a boruuf gatii gaarii akka nu ta'u yaada kiyyaaf ka isaati miskiina qallee mookiin mana miskiina ganama hoteela nama 10 illee haa taatu nama 20 illee haa taatu nama 5 illee haa taatu nama nyaata maan nyaachuu feetaa maasii barbaachisa fa'a jenneeni nama fedhii isaa gaafanne mana nyaataaf illee waan namni nyaatu namni kararratti xiqqeessu kun bara waa meeqa hawaa wallahi azim lubbuun tunni waa meeqa feetimi yeroo waan takka harkaa hin qabne waa meeqa waan nyaata gaarii nyaachuu barbaadda dhugaatii gaarii dhuguu barbaadda dhabattu nama godha malee wallahi lubbuun tu waa hedduu nama feeti. Kanaafuu nama gaarii yaaduuf nama miskiina bira dhaabbatu rabbiin nu haa godhu. Kanaafuu nu sargillee dhugumaan godhuuf illee deemnaan qaaquma itti kaasuuf malee akkanumaan ni jira miti inni naaf ta'e namni tumaanuu na ajjise. Mustafaan osoo bira hin geenye na caccabse na ajjise. Sila daraartuu ni dho'ifattiin si'a wallaa miskiintitti rabbiita duute amma isaa jira isin naaf daraartuu waliin gallachuudha. Daraartuu jechuun maashaallah tabaarakallah jaannata firdoos hin jiru addunyaa kanarratti akkuma inni isii tanaan addaan bahee ani beeku ani ammoo tu bilbiltu ani ammoo hin dhiisu ani lola jaarsi kee irratti qalbii hin beeku dhugaa rabbii dubbachuuf qalbii takka hin beeku ani nama qaaquu jechuudha. Kanaafuu takka wajjin keenya Mustafaa waan naan jedhume walumaan laallaa inshallah ta'e rabbiitiin sargiin kennallee kalaaheetiin hin jira. Sargi miti mannoomi jechuun qophiin ni kaamina mini maleedha waan biraatii miti jechuudha isinii galee Mustafaan illee safaruma kana jira fagoollee hin jiru kanaafuu ana amma yaani na dhufee irratti dalagu hin deema kanaafuu takka wajjin keenya hanga xumuraan fa'aa turaa baay'ee isin jaalladha baay'ee takkan isin kabaja hanga xumura waan nu dhageeffataniif galatuma yeroo inni dhufeetti ammoo tuyyuu inshallah balaa itti buusa balaa itti buusa. Yoo ati amma akka daraartuu goota sanitti naaf hin goone ana kana bootu jaarsa dandeetii miti jira. Keessa roozaa hinaaftuudha ati naaf illee jechuu dandeettanii hinaafuu illee hima namni ni naafne inuu dayyuusaa jedhan wallahi namni keessattuu jaarsa fi jaartii fi irratti ni naafne dayyuusaa jedhan kanaafuu hinaafuu qaba. Hinaafuu qabaallee ammoo tuyyuu waan isiiti waan hinaafsisu hin jiru. Aslan namatti maaliif hinaaftaa bara namni tokko ebiluun hinaafaa ebiluu akka namni daraartuun osoo Mustafaa heerumtee roozaa hin jaallatu namni maal bara kuni kijiba jechuudha kijiba wallahi lazim isin galee hinaafan hin barbaachisu wal cabsuun hin barbaachisu walitti maal jechuun hin barbaachisu
namni tokkoffaa yeroo addunyaa irratti namni hunduu riskii ofii nyaata. Daraartuun illee riskii, ani illee riskii nyaadha. Wannummaan walitti nu hinaasisallee hin jiru, wannummaan wanni nu godhullee hin jiru. Osoo kana beekne namni walitti iyyuu hin dhaaru jechuudha. Namni akkuma barbaade yaada, namni mataan yoona namni tokko tokko bakka sammuun isaa akka barbaade yaaduu dandeetti. Kanaafuu waaqa xumura nuufaa turaa baay'ee isin jaalladhaa, baay'ee isin kabajna. Baay. Keessaa lafa. Aku tare. Kan naabit isin jedhu naabite. Naabit naan jettu. Kun namni gaa. Shokolaataa. Galii caqaskaa. Shokolaataa naabite. La ilaha illallah. Dagatte. Abu shokolaataa yaa abu daa'ima ati michoo shokolaataa nyaattuuf. Badde gowwaadha. Daa'imummaa miti shokolaataa nyaachuudhaayi. Malee shokolaataan baddaadha. Maalidha? Lallaa sukkaar wanni si kaasa. Sukkaara baay'ata beekta shokolaataa. Shokolaataa waa hedduu wal fuudha. Hormoonaa testosteroon wal fuudha. Hormoonaa maalii wal fuudha. Wallaa. Maalan mallee. Tokko bareedaan jira kan 800 tokkichi fireen tokkichi 800 tokko bareedaadha inni. Obboleettii xiyyaa 800 tokkicha sii bitee. Ijoollee alarraa dhuftutti madhaadhees ijoollee Suudii irraa Dubaay irraa dhufte faanaa fidanii dhufanii kaartoonaan isaaf abaayaa fi shokoleettii naa fidaa kottaa. Akkasitti akkasigaa. Anama jechuun kan dhugaa rabbi dubbachuu fi wanni suuqii daraartuu banuu deemtami. Teetiin banuu fi deemta. Jaarsaaf jaartiin erga addamaa dur wal jala deemti. Ati maal feetaree amma dheechi ani maaliif deemte jechuudha keenya maal barbaadde? Ani wanta barbaade akkuma isii banteef anaafillee suuqii supparmaarketii yookiin ammoo mana uffata aadaa naa maaliif? Isii maaliif bantaan maaliif naan ban? Isiima. Isin birriin irraa qabdi ka birriin irraa qabdi banee maal ati yoo isii banee maal jechuu akka ciitina maal jecham? Maal jechuu maaltu si ga'e fakkeenya abbaa fedhee bahee isii banee fakkeenyaaf birrii isiitiin banee fi maal feetaati fakkeenya? Birriitiin banaa jedhee. Tayya kaani kenneef waan tokko waan. Duuba naallee naa kenni gaafa. Gaafa gasidhiisa sii kenna kama. Nallee ganna fuutee ganna dhiisuu hudda. Duuba maal ofii barra si bantee maal jechuudha? Ana amma barnaa banii sin jee suuqii ana amma suuqii barbaada sa'aatii amma kanatti. Laa. Wal bira nu cina anaafisi wal cina nu bani. Suuqii. Maali? Bifuma takka homaa meeshaa isii achi keessa jiru san naafillee achi keessa haa jiraatu. Allahumma laa hasada imi jalli takkatti. Waanyitee deemu. Baga waanyee. Silaamicha yoo yeroo tokko tokko waanyanillee aadiidha. Yeroo tokko tokko callisuun gowwaa nama godhi. Duuba isii bani osoo hin dalagadhaan atillee si gargaaree dalagaa jettee akkanumattuu sii bana. Lakki. Ati amma osoo kana hin jenne warqii gurraallee, ka mormaallee, ka harkaallee supparmaarkeetillee naa bani. Warqii gurraallee supparmaarkeetillee. Mustafaa yoo dhugaa suuqii naa bani koo. Dhugaa rabbi suuqii naa bani ani qalbitti hin jiru laala nasi kadhachuu jira adaba yeroo si kadhatu. Maaliif na kadhatta? Bakka naa bani kaa suuqii. Mijee maal ati maaliif isii guyyeeffataatti? Waanyii bakka naa bani suuqii. Waanyite? Akkasitti mee sanuuri waanyee naan jedhaan bira teettee naa bani duniyaa bukkeeti duniyaan tiyata bakkuma. Maa bukkee yoomi sin jedhan yoom bukkee sin jedhan duniyaa bukkee sin jenne duniyaa ilma dhiiraati sanuu. Kalas deem kaa. Sanuu Mustafaa jechuun sanuu Mustafaa jechuun kanaafuu naa bani. Mustafaa suuqii naa bani achi keessa taa'ee shokolaattaalee naa bitu sin jedhaan oolchuma naa bitta. Kana osoo achuu keessa kaanii nu kasaarsee taayyati nama waa wanna fakkaattu maal wanni sii banu. Ani nama kasaarsa Mustafaa. Nama waa nigdii sanillee beeku miti tolumaa kennuun ooltu guurtee ni beeku. Tolan kennu naa bani kaa. Lakkii natta. Eshi birri miliyoona takka naa kennu. Tam akka na Mustafaa maal mijee fayyaa. Mustafaa dheenga miliyoona shanii seenni beekaa. Sabbaa isiitii dhufte mijee fayyaa qabdi. Agarra seeti akkaawuntii keessatti miliyoona shan qaxii kaaka jiru. Mobaayila na bira dhiifte deemte laaleera. Miliyoona takka ishii miliyoona takkittiidhaan suuqa xiqqisuu siinaa bani. Namni kijibeennan akka kana kana miliyoona shan osoo qabaadhee mijee. Kuma 500 kuma 500 sun kaachira ana argu. Maaf akkaawuntii namaa bara gorogortaa. Kajaarsa kiyyaati ka auntie no problem. I am my beautiful amma wali horree yoo laa xiqqoo booda wali horree yoo dhamma kala. Xiqqoo booda wali qabnaa yoo wali horree dhiqamme waan sammalee homaa sana. Habibi maal rakkoon qabaaree anaaf siyaarsaaf jaartii wal fuudhuuf deemna qabeenyi kiyya kan keetii amma telefoonni kun keetii bar kiyya qixxata dammuruu dandeenya. Anaaf ati qabeenya tokko wali qabnami telefoonni kan kee telefoona kiyya yoo ati hin qabanne qixxata addaan kutachuu dandeenya telefoonuma kana cabsine qixxata tokko addaan fudhachuu dandeenya takka ammoo mana seeraa finnee gurgurree addaan fudhachuu dandeenya. Qabeenyi kan kee kiyya. Hai, kalau tak ada
Tiqaldaanni illee ante. Takkanatun bara gaafa xiqqooma wallolan illee qabeenya isaa waliif horreessan jettee takka miina qabattu akka ta'eetii tana. Nama daraartuu wanni suuqa banaaf jedhee maal beektaa? Takkuu guyyaa tokko mallaqa isii Mustafaa irraa qabattee namatti ni manna. Atamma osoo gabbaate. Wannuma. Birree godhanii osoo sirra qabadhe iyyaa deeman. Kalas wallaahi riyaaluma takka akkana taanaa yoo ansi kenne kuu yaan jedhe. Eeywa. Gowwummati gowwaa warra maalii warraa namni tana ayyee baganatti himtee warqii naabiti maal naabiti haa lafa jala naabiti wanni babaa'iftu ati waa irree quufeeyyee. Maali bichoo nama kayrii qabu fakkaattuu akkana silaalan. Walla amma bannee ufuma maali? Jaalala sirra naqu. Sirra naqame jaalala amma mudii gogogaa Mustafaa irra. Nama viidiyoo waraabuu jiran siin qalladha. Waati na tumu wadda se'ee kana cinqees jaala jira viidiyoo waraabee Mustafaa Firankii godha jedhee garuu Firankii hin taane. Mustafaa ismaaf dhaabbata. Eenyu? Garaaf godhan jaalala. Maaliif isin dhaabbatule maati silaa isii erga goote naa godhin waan isii goote naa godhe jechuun maal jechuu fakkeenya? Inaafaan nima jirti bara haqa dubbachuu yanni duwwayya. Jiraartuu barjaarteetii yetarteen beekaa. Ati barganaa si fuune manaan seenne bar telefoona kiyya fattashu duratti. Viidiyoo waraabaa jirraa dammoo margeetiin gaaliin qaba. Maarree kaa dhuguma inni maa. Asirra maaltu jedhee? Harkaan gattaayee asirri maal si jiraree daa'ima kana maashaallah haadha inni goote asirra maal si jiraree. Viidiyoo waraabuu jira. Laawwan akkanaati. Sorry kanaafuu. Siinumaatti hojjette sora gette. Jechuun daraartuu. Haayattu ka daraartuun asilaan akka waan akkasii ani naaf lilli beeti isin keessa lilli beeti. Akka tini naafne. Viidiyoo illee waraabuu jira kanuma horata akka beektisa kenna fatale. Wallahi asii qalladhi. Maal duuba maal amma waan kana anyi maal namni maal siinaa jedhu waraabaa artaa. Wal amma marraa maal yaadde jechuun daa ilaa mee kai cufeeyye. Ta dhugaa naa bantaa waan viidiyootiin alattu. Kai sii banaa argine kai sii banaa. Maaliif kai mee kai cufi kaa viidiyoo. Maa cufaree naa bantaan jee kaa hayi. Tama mee kai cufi kaa firaan jettu.